gargaaraa jirti namni kuma sadii as jirtan kun hundi keessanooyyuu abbaa rabbiin isin ilaaffise warra waadaa seentanii biyya galchitanii fi gargaaruu barbaadanne nama eega coraan irraa dhume. Doktara kam waadaa fachuu danda'a sabbontu. Booyuurraa abbaa rabbii isin ilaaffise gargaaranii umara koon qabu namni eega Israa'el balbala Israa'el afoo ga'e gargaaruu ammoo gidee isin fayyaa qabdu kana gargaara gaafadhu. Doktari difama sabbontu atiitu daa'ima qaba daa'ima keetii eebbifame akkasitti addana baasa. Eka daa'ima qabdii bariin beekaa namni hunduu. Wallahi daa'ima eebbifame moo. Masha Allah. Okay. Eessatti biyyatti moo Dubaayitti? Biyyatti. Biyyatti malee Dubaayitti hawwamaayyuu hin qabu. Tayyip ammaatti gargaaramtee gara biyyaa galuu barbaadda moo akkuma keessatti ka wallaanamtee hojjettu? Aduu gama gargaarani bale dabbaal. Ammalin tiyan fayyaan qaba doktor ni kala dabalee walla. Sabboontuun gargaaramtee biyya galtee birrii yaalaaf guuranii fi affeerratti fixxe hin galuu. Ol yaalamin. Amma galee. Asli ilaal wallahi. Asli dhugaasitti wallahi warqara innaa dhiba qaali naa gale dhibban naan kennineeyu warra waa ila rabbi isaanii garaa naa laaffisatu naa kenne diyaasbooraa keessa kuuwwan ka asirra ba'aa qaali galu muluun takkaan isaana ani ilaal birrii 300 way qocadhe kaan kaargoo godhe kaan tikeettiin muradhee dhufe taafti dammoo daamatti tiyya eebbifamtee ennaan juusii gaabbazaanii keekii mishaa hagadhaa nyaattee hin beettu beettaa na waliin. Inna isi aznanne taani dinnish badaa kanillee dharree jira beettaa barandaa ta'ee nyaachuu kanniin hin fixe. Amma wanti itti yaalamu hin jiru warri dura kan galtanii haftanii kennaa jedhaara itti naayimi karaa keetiin wallahi uduun du'in na dhaqqabaa jedhaara. Okay, Asli. Yaw ana mana galte wala reefu naan galle sabbontu ni imbeekan sabbontu jeeshan olin beeka gaafa isin daansii taphattu gaafa isin surree kaattee dhichiftu baadoo gaafa kiyaarfaan fuudhu Dubaayitti tawbatte amma waan hunda tawbatte ya maal godhu fedheeti doktor dhiifamna godhu achuma raas dhufu fedheeti malee sana akka wayitti godhu fedheeti miti maaliif kan hunda ni beeyna gaafa isin dhukkubsatee argan ture garuu naa wajjin fireendii miti walumaa garra yoo na agartee lambe walaniin argaanii gaafa Abu Masfaa manasi turanii Islaamaa hunda turte Quraan hunda qaraa turte samboodarrallee dhukkubsattee qisu hunda turte akkaawuntiillee maxxanfattee namni rabbi laafiseef gargaaraa ture na fakkaata nama 500 kaas girtan ammallee obboleettiin teessan gargaaramuu fedha birriin dheengaddaa sun gammachuudhaan osoo yaalaaf hin oolin dhume dhiifama naa godha kanaaf warri dandeessan gargaaraanii. Okay. Amma kamataa kiyyaallee baafadheera kiyyarra galchuun danda'u. Maazari illee xiqqoo isii isaa illee dakkalu oolan hin jiru. Okay, Doktor dhiifama akkaawuntii himattee atuma birrii sii galcha immoo sagantaa gargaarsaa sii qabanii laayifii kan ittiin gargaaramta. Himadhoo yaboo. Akkaawuntii himadha abbaa rabbi laafise si gargaaru. Himadhu wallahi akkaawuntii. Birrii 200 yoo si guure namni 3,000 kun bar 300 ta'a. Ibbala malam. Maqaa rabbi amma sa'a kana kumumadhi mucaan dhuufanii ilaa birra mucaan akka dhuufne dhogga ilaal. Daa'imni na jala ta'ee dhufaar ooroo na seetanii qofa. Lubbu akkaawuntii maali baankii Itoophiyaati moo Itoophiyaa? Itoophiyaa baankii moo baankii Itoophiyaati? والله أكاونت ما بعرف مطاقيا ولا دوا 00 وما عادي متان كذي غرغارو برباش دابا دائما سنتفق قادر ربي دكتور كنو دلقا دي بيتين جيلا مغوتورا فجرا ديو تنا قاطر من خيس غليتي تيو غارو ما فداني سور اكاونتي بدو نمني اجي تور موبايل بانكي قبل هندي كيسن ومشا ابا ارغافي بير باييني توكو ديبالا ملام ارغافي بير غودا ثانا سرينجري kabar hem kabar daun de kesen jawal artis kalamar artis wan de sen kabar divert
wallahi qabadha kuma tokko 75 61 33 67 9 Suuta hibi suuta kuma tokko qabadha hundi. Kuma tokko. kuma 75 Kuma tokko jari. kuma tokko 75 network atillee rabbi jedhi sa'aatii Kuma tokko 75 hayyee. dhagaatanii networkii kiyya miqqa himi kuma takka 75 asli ijoolleen tasiiti moo taarabaati kuma tokko 75 61 33 qoy guta qoy kuma takka 75 33 eshi. networkii rabbi sodaadhu networkii Bakka networkiin akkatti gargaaramtuun barbaadu. yaa boo obsiif dhis yaa kana bila fese fin dawo walla nama kuma meeqa jira ila miqqanyaa qara'annaa lafallafu iseetuma hojjetaatu Networkiin Itoophiyaa akkatti gargaaramtuun barbaadu akkamsi goon. asli isin biyya galte biyya galteedha wallahi wallahi emman daga an kanaahu dubai injirteedha Dubai injirtu. Aboo gargaaraan wallahi warra rabbi sinadhaaf isa gargaaraan wallahi an dubai jirteen see okay qashtii oguta kee mee kuma takka 75 anuun hin qabadhe bira qoy wala buradha kuma takka 75 asliin atuu ka gargaaree naan jette osoo inni arguutiin kuma diidama gargaareen bas hin garsiisa himi 75 irraa meeqa sabboontu? 61 33 asli oguta kana obsi akka goonu jira na obsi qoy kuma takka qoy asli maal jette isin natti himi kuma takka 75 jette jira. 75 ayyee 61 jette jira. 61 ayyee 61 33 33 79 jaha 67 maqaan eenyu kabraa saafaaraan hin ta'u leeboota rabbi jedha Haa mayuudhiisi bakka keetuma qabne nuti. Kabare samaan goota. maqaan Fatiha Muhammad maqaan Fatiha Muhammad inni nuun baya okay Fatiha Muhammad oguta kee biraa mutu na godhe jawala kan kee dhageeffadha amma warri as gala jirtan warri bakka hundaa jirtan kan sagalee tana dhageessan akkaawuntii anas litti himaa shabakaan isa rakkisaa jira kuma takka 75 jahatamii takka 33 67 9 Fatiha Muhammad Itoophiyaa Waan dandeettaa irratti galchaafi biyya keessa jirti keessummaa itti dhufaa adaadawwan itti dhufaa abbeerota itti dhufaa hin dhukkubsattee galtee hundi keessa waan dandeettaa miidhaa badhaa. hundi keessa gargaara akkaawuntiin kana warreen harkeen shoti godhadha ammaan tana dafaa shoti godhadha waan dandeettaa miidhaa badhaa. Waan dandeettaa miidhaa badhaa. Uma dandeettu miidhaa badhaa. yoom gara biyyaa galte isin doktor Isin gara biyyaa eega galte torbaan geetteema. Ani Dubai Yaalboora haarawaa waan birrii harkatti cite malee. Ika bubeta makabadde